Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan kun dachaanii dhufnee jirra guyyaan har'aa kana waan ajaa'ibaatti oolle kabajamtoota hordoftoota keenya waan addaa taane jechaadha. Caaltuun illee futuntee waa hedduun warqaa balleessite dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Naga gaafadhame caaltu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu. Kabajamtoota hordoftoota keenya caaltuun futuntee dhugaa dubbachuudhaaf jaartiin hajjii tamana jirtu yeroo isa fuudhan illee asuma jirti hin shokosinen dubbanne baay'ee rifatte nama akkanatti jaarsa qabanii biraawoo fuudhan dubbii takkan dubbanne takkuun agarre nama akkanatti rifatu hin agarre yeroo duraatiif argee baay'ee rifatteerti jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya baay'ee rifatteen dubbattu isa fuudhanii kutaniini ammoo poolisiin dacha'anii lammaffaan deebi'an jechaadha. Maaliif lammaffaan deebi'an yoo jettan mee caaltu atummaaniin. Ani dhugaa hinnaa hajjii fuudhanii deemanii har'allee daa'ima kiyyallee fudhadhee meeshaa koollee fudhadhee waan hunda fudhadhee galee baay'ee tokko gammachuun natti dhaga'amee ture. Inni immoo achi qaqqabee meeshaan kiyya akka mana kiyyaan baanee maal jedhee poolisootatti himatee ani meeshaa kiyya intala sanallee kaballaatti cufee meeshaa koo guurradhannaan jedhu har'a baqaa. Har'a guyyaan kan kooti yeroon jedhu poolisoonni dhufanii meeshaa kan tuqne jedhanii nu farramsiisanii deemani. Caaltuun isin himteerti kabajamtoota hordoftoota keenya ni futunte caaltuun maal seeti amma isa mana hidhaa seensanii uummatan daa'ima isiillee fuudhanii itti kennan itti fakkaatte kasanirraa hafe ammoo akkuma isa fuudhanii kutanii niin jechaadha. Viidiyoo isin waraabnee argitanii jirtan jedhee abdii qaba kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isa fuudhanii kutanii xiqqoo akkana turree kaaneen booda jechaadha. Caaltuun mana osseentee mana dhugaa dubbachuuf hadhamu ijoollee baay'ee galatoomfadha. Dhugaa jaartii hajjiisan anumatu isii jibballee garuu baay'ee galatoomfadha onni irra maaliif rifattee jirti akka malee dhugaa dubbachuu rifaatuun badaadha hin beektanii. An garuu isii maayyuu ganaa yoo dhiifama gaafadhe malee dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa isiin itti rifattee jirtu bakka saniin sochoone baay'ee walitti kushum jettee bakkuma jirtu saniyyuun sochoone jedha baay'ee rifattee jirti kabajamtoota hordoftoota keenya. Caaltuun osseenteetumaan isi akka sirrifatte sanatti darbitee dhabanaan isaatti qabdeetumaan meeshaa gad darbachuu eegalte caaltuun an dhiisillee jedheeni caaltuun irraa gattaa abdii ka duraatu sigaa naan jette caaltuun ija diimeffattee jennaan mucattiinuu cadhistee jirti anamee maaltu naga'e carraa kanatti yoo fayyadamtee meeshaa ofii guurattullee guurattu dhiyaanillee macaadhise dhugaa dubbachuudhaaf garuu isii asumaan dhiifama gaafadhaan dhiifama wanni gaafadhuuf yaani isii rifannoota tokkana godhe malee yeroo akkasii dhooftu isiin illee sitti niistu beeksisaa caaltu harama garuu caaltu harama guddaa dhala. Carraa argadhetti fayyadame gaar baay'ee gammadee jira dhugaa baay'ee natti tolee jira meeshaa kiyyallee guurridhee waan mana sana keessaa qabu hundayyuu guurridhee daa'ima kiyyallee fudhadhe natti fakkaate baay'ee gammadee har'a sirriitti gammadee jira dhugaa dubbachuudhaaf abdii. Yoo na rukutte illee manatti hin fakkaatu ture yeroo sana isin illee yoo deebistee na rukutte waan tokko natti hin fakkaatu. Kun akkasii jechaadha kabajamtu hin dubbanne yuusiin dhugaa dubbachuudhaaf caaltuun osseentee meeshaa guuruu eegalte garuu caaltu bakka sanitti isii qofaayyuu miti anuu sittaaree dhugaa dubbachuuf isiin yaanii akka asii duraanii taate jechaadha. Rifannoota keessa miskiina taate meeshaa kana maaliif tuttaa isiin hin jenne isii akkasii rifattee hagati meeshaa darbittuu guurtu cadhistu mii maaltu sitti dhaga'ama. Meeshaan kan kiyya maal keessa qabdiree birri kiyyaan hin bitee uumaa keessaan qabdu kan namarratti dhuftee barri cufattee barri duuba dhaabattee kan dura naa baartu ani immoo keessa baadhere irraa kafaladhe. Kunoo argitanii dubartiin aadaa akkana akka dhiiraa obsan qabanii kabajamtoota hordoftoota keenya baga gartanii mucayyoon rifannoota cadhistee jennaan caaltuun osseentee majjisa jettammoo doolaba bantee kan uffata maali ka isii akkana gad daddarbaa turte ammoo innillee dursee waan shakkeef natti fakkaata hanga achi geessan jechaadha. Meeshaa kiyyaa mana kiyya jaartitii ana jalaa tumanii meeshaa kiyya ana jalaa guuratanii akkana jedhee jennaan erkuma dubbii tanarraa fudhanii kaaniin daqiiqaa 20-30 akkas sanii ol waan turan natti hin fakkaanne ni dhufan jechaadha. Akkuma dhufanii osseenanii yoo osseenan majjisin illee raasaa jira uffanni illee raasaa jira jaartiin isaa ammoo keessatti hin dubbattu jechaadha. Akkuma arganii eessaa baastan jennaan ka isii tanaati ka inni dura dhooggatee jiru amma isiin fudhachuudhaaf jennaan mucayyoo taawwamanii ol deebisanii amma booda isin meeshaa isaanii tuquun qabdan jedhanii akkasitti nu mallatteessisanii jechaadha.
nu mallatteessan akkuma isiniin jedhe jechaadha. Asitti miti kan mallatteessuu qabdan jedhanii asitti dhufanii nullee fuudhanii nuun kutanii inumaayyuu irra nu dabanii nu hidhaarammoo nu isa hiisisnee isinillee as garagalee nu hiisisaarammoo maal jennu shakkinee turre san osoo hin ta'in meeshaa isaa akka harkaan hin turne. Ala kana jiraate jiraachuu dhabaate jaartii isaallee mana keessa jiraatte jiraachuu dhabaate ala jiraatte jiraachuu dhaba waan feete karaa akka feete haa taatu meeshaa isaatiif meeshaa isaa tokkochaaf isii yoo tuttan itti gaafatamummaa guddaa qabdan jedhanii akkasitti anallee mallatteessisanii isiillee mallatteessisan ana garuu goonni gaheellee hin jiru dhugaa dubbachuuf amma osoo caaltuunillee meeshaa kana isii tumteellee bakka ani hin jirrettillee guuratte anillee itti gaafatama jechaadha amma booda sababni yoo na mallatteessisan mana kana keessa galtaa jedhanii jechaadha. Isii sana immoo mallatteessisna ittoon dubbanne dhugaa dubbachuudhaaf isin cadhistee jirti garanumaan ifama gaafadhan mallee irra deebi'ee jechaadha jaartee hajjii haarawa baay'ee rifattee caaltuu hojii kan kee argadhuu isin jedha abboo. Silas namni waanuma facaafatee hammata maarree ishii dhumatti dura akkas godhata barri duuba dhaabbatte akkuma waan haadha manaa taatee wanni jajjatti yeroo sana waan inni ol seenu waan guyyaa tokko ol seenu ishiitti hin fakkaanneeyyo waan guyyaa tokko ishee argadhutti hin fakkaanne yeroo barri duuba dhaabatte naa barte hajjii irraa maal qabda hajjii barbaacha dhufte yeroo akkas naan jajjattu meeshaa koo barbaacha dhufa naannaas dhufu misha hajjii ishii barbaacha dhufaayu. Kuno argitanii jirtanii amma dhagee waan amma gara dhugaa hoo deebine isin dubartii saa caaltu saa jaartii isaati malee jaalallee isaati miti. Kanaafuu yaani akkuma ati jaarsa kan kee irraa mirga qabdu isa waa gaafachuuf mirga qabdu saa isin illee jaarsa ofii irraa roorroo dhogguuf waan yaani jaarsa ofii irraa si dhogguuf mirga qabdi. Kana beekuu qabdatillee dhugaa hadhallee beekuu qabda borullee iftaanillee waan wanta uumamuun beekan akka tasaallee osoo waan araaramtan taate wanni ati beekuu qabdu isiin tana yookaan daladduu hajjiitii miti. Hojjettu hajjii osoo hin taane yookaan jaalallee isaa gara haraamaatiin waliin makama osoo hin taane jaalallee isaa osoo hin taane jaartii isaati. Sigalee kana liqimsuu qabda jecha fudhachuu qabda. Jaartii isaa eegataate haqa isiin illee haqa jaarsa ofii irraa qabdi jaarsillee haqa isii irraa qaba jechaadha. Isiin illee jaarsa ofii ittisuuf jaarsa ofii protect godhuudhaaf dirqama qabdi jechaadha. Sigalee kanaaf atillee akkasii beekuu qabda malee meeshaa kiyya galtee maali kun laafinnuma dura ati gootee gadhiistee carraa kana argattee itti galtee har'a ammoo isa hiisistee yoo ati manaan gagguurattu sirriin itti hin fakkaanne isiin illee balbala cufachuun inumaa jabina agarsiisa jecha namni jaarsa ofii yoo eegan faayidammaan nama sanii maali. Ani yoomin jaartii hajjii miti jaartii hajjiiti haa taatu ani garuu meeshaa kan itti dadhabee itti dafqee fidedhe isuma barbaadayyuu malee waa hajjiin barbaadee dhufnani waa hajjiirraa kalaas waan tokko iyyuu irraa hin qabu ani fajjii waan tokko walirraa hin qabnu kanaan booda. Maali amma maal sin jira caaltu meeshaa kana danfitee akka bitteen beekan ani hin beeka hajjiin illee hin beeka isiin beetti hin beettu isiin erga itti galtee meeshaan kiyyumaa jette jechaadha osoo namni ilaa akkasii miti meeshaan kun keetii miti barka itti danfa isaatiin hojjetee hojiidhaan meeshaa kana bitee ebaloo kakkanaati ka isii ture amma garuu kee ati fudhadhu yookaan itti fayyadamiyyuu osoo inni jedhee ibseefi isiin sun yoo si dhoggatte itti aaruullee hin dandeessa jechaadha amma jaarsuu ni dhosse isiin mee maal gootoonni gootu hin jirtu jechaadha. Erga meeshaan kiyya jedheeni naamantiin atti kennuu qabdiyyuu gaa mishkirra teessee irratti bashannantee na arrabsuu uffata koo daddarbitee akkasitti miilaan dhiittee yeroo san. Amma hundaa dhiisiiti hundaa tamma dhiisii bakka inni hin jirretti mallatteessitee jirtaa dubbii takka ittiin dubbattee anallee idaa hin seensin tole dubbii takka ittiin dubbatiin dhugaa dubbachuudha yoo amma manuma kana bakkuma amma nu jirru kana banattee siisee dubbii takka ittiin dubbatiin maaliif karaa seeraatiin deemaa akka jirtu tokkotti seeraan xuuramuu qaba malee ganaa akkana jinni maaliin meeshaa kiyya barbaadaa maalii barbaadaa onni akkasiisan dhaabadhu sin jedha caaltuu garanumaan waan nu mudatee isinii qoodu dhufne kabajamtoota hortoo keenya mudatoon noon hadha nu mudate takka itti yaannee goota woon isanii ta itti yaannee godhin ta meeshaa san jechaadha dhugaa dubbachuuf meeshaa isin guurattee harkaa dachaasan caaltuu jechaadha harkaa dachaase anaa miti jaartee hajjiitii miti warruma seeraatu harkaa dachaase akkasii gara biraatiin ammoo caaltuun taa'e mallee akkuma waan hadhaas kenni jedhanii irraa fuudhanii itti fakkaate akkasitti irraan fuune dhugaa dubbachuudhaaf garaana nyaateeyyuu nama rareeyyuu dhugaa dubbachuuf kabajamtoota hortoo keenyaa amma xiqqoo booda deemee nyaata illee fidaaf jedhee yaadaa jiraan maaliif yoo ofiillee kennuufi dhabaadhe nyaata bitee ijoollee namaan ergisiisee fi akka nyaata illee taatu nyaatu
hin godha jechaadha. Maaliifi yookaan jibbiinsa isaatiif osoo hin taane asiin durallee isinii dubbannee jirra. Jibbiinsa isaatiif osoo hin taane dogongora inni dogongore kanarraa barnoota baratee amma booda waan akkana ilma namaa kamiin irrattu akka inni hojjenneef jechaadha. Dogongora inni hojjetaa jiru argitanii jirtan dhugaa dubbachuuf kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf kunoo abbushiin sisnee jirra. Nyaatallee ni geessinaa fi barbaachisaa taanaan uffatallee ni geessinaa fi maaliif eega mana hidhaa geessitanii achitti qorri ajjeesuu man uffata harkaan uffatee bulullee geessuu fi dandeenya. Namaan ofiillee geessuu dhabaanne namaan hodhaa geessaa fi hin jennaan nyaatallee ni geessinaa fi wanni isin yaaddeessu tokkollee hin jiru. Kana isin hin jennaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa garanumaan kunoo caaltuun gammaddee shaa jettee shambaa jettee kunoo hiisisnee kaanee gabbaanee waa nyaannee kaanee lammaffaa deebinee kunoo viidiyoo kan isinii waraabaa jirra. Caaltu nagaan gara mana keetii galle ka manni kee yaadaa asii miti gara mana haadha sabboontuutti nagaan gale. Shuma gara mana haadha sabboontuutti immoo deemaa jira asitti waan gal jette sodaatte ati. Asitti deebi'ee yoon gal lammaffaa yaadiin. Anaa dhuma sabboontu biratti deebi'ee. Yeroo duraatiif gamana kana baate sa'aatii hagana ga'u as turuun kan kee yeroo duraatiif ka. Kana uummata naga dhaaban. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Kanuma isiniin jedhanis kabajamtoota hordoftoota keenya waan biraa wanti haarofti yoo jiraate wanti haarofti yoo uumame wanti waan haarawaa jiru walumatti dachaanii isiniif ka ibsinu ka isiniif deebinee ka himnu ta'a jechaadha. Kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jedha. Turallee jedhee jira. Hidhamuun hajjii sirrii moo sirrii miti warri jettan nu barreessaa. Sirrii warri jettan sirriidhaan nu barreessaa. Warri sirrii miti jettan sirrii miti sababni sirrii hin taane maali akka ta'e yaani hajjii ani sii gargaare malee kaayisiise anaa miti. Abdii maa akkas goota maa isiftee maal maroo jaartii isaatiitu isiise. Warri viidiyoo duraan laallee akka dubbiin tu isin harkaan dhoofneef isin irra deebi'ee isin himachadha. Jaartiitu isiise. Jaartii maal godhe? Jaartii mana kanaa baasee waraqaan kaayisii kukkutee mana kanaa baasee jaartii biraa fuudhee mana kanatti hin galee caaltuun baqattee mana haadha sabboontuu jiraataa turte. Achitti illee isnee isi deddeebisee rakkoo garagaraa irraan geessaa ture. Gaafa kaan daa'ima jalaa hatee daa'ima barbaadataa turte karaa seeraatiin karaa nagaatiin karaa jaarsummaatiin illee barbaaddatee irraa dhabdee gara dhumaa gara seeraa deemtee bakka seerri irraa yoo naa fuudhe malee jaarsoon illee namni illee irraa naa fuudhaan jiru jetteeti gara seeraa iyyattee seerri illee isuma kanaa gaafatee waamanii didee har'a dirqiidhaan akkasitti fuudhanii mana hidhaa geessanii jiranii kaayisise caaltuudha. Sababni yoo ka daa'ima jalaa waan fudhatee dhooggatee fi isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya wanti haarofti yoo jiraate akkuma dur dubbanne irra deebinee isinii himna. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti baay'atu nagaan nu tura isiniin jenna.